Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaa hawaasaa sagalee uummataa ta'aa kan ture. Yeroo ammaa ol guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoo walabummaa Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'insaaf dammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffiif deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa goototaa fi sagantaalee adda addaa barsiisaaf bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa loogii irraa bilisa ta'e jijjiiramaa hawaasaa itti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Wa Samoyada kidda wali fida uda wali koda kufa wal gamada namni sabab yada kidda wali fida uda wali koda kufa wal gamada alka wal kabada kidda firoma guddinam karoma wetum bilisumma yo kabsa wanamma mandigo ke burkenge laknis gutame garro male rakni dabab rane duranda denge marga yo Oromoon gammadee kijaasi daawwattu tokko taanee maanee bilisa margannu jaalalaan dhaagu haa gammadu lemu. Oromoon agoobara 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 ashiita fuuldura. Oromoon agoobara 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 ashiita fuuldura. Agobara, ashita fuldura. Orobatu agobara, 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 ashita fuldura. Itti ciccine sardine. Gorra darbine samni gammachuu guutame ilma baagadaas muudame ilma baagadaatti seene qeerroo fi qarree gorsine hin taane garuu bilaashuma kimmootu bilaashuma injifannoon keenyuma. Bilashuma kimotu bilashuma injifanno keenyuma bilashuma kimotu bilashuma injifanno keenyuma bilashuma kimotu bilashuma injifanno keenyuma. Ashama akkam jirtu hordoftoota keenya kun Walabummaa News Network dha. Walabummaa News Network sagantaa marii keenya irratti keessummaa tokkoon qabadhee dhiyaadhe. Keessummaan koo irraa akkuma kanaan dura keessummoota fi hayyoota garaagaraa dhiyeessaa ture irras immoo keessummaa nama biraa qabadhee dhiyaadhee jira. Keessummaan koo irraa Dr.Dhugaasaa Namee jedhamu. Dr.Dhugaasaa Namee haala sarbamiinsa mirga dhala namaa irratti hojjetu. Jireenyi isaanii biyya Noorweeyidha. Dr.Dhugaasaa sagantaa marii keenya irratti dhiyaachuu keessaniif baga nagaan dhuftan. Isinillee warri walabummaa miidiyaa neetwoorkiin carraa kana laattanii afeerraa naa gochuu keessaniif hedduu guddoo galatoomaa isiniin jedha.
Ayyee Dr. Dhugaasaa mee haala biyya Itoophiyaa keessatti mul'achaa jiruu fi uummanni Oromoo kun burjaajii guddaa keessa jiru akkamitti ilaaltu yeroo ammaa kana bifa akkamittiin deemaa jira? Tole fayyaa ta'e haalli uummata keenyaa biyya impaayera Itoophiyaa keessatti haalli deemaa jiruu fi burjaaja inni siyaasaa gola impaayeraa sanaa keessatti deemaa jiru Oromoota duwwaa otoo hin ta'in walumaa gala uummata biyya sanaa keessatti faanfaajii hedduutu deemaa jira. Haa ta'uuti uummanni Oromoo erga guyyaa bittaa kolonii jala galeetii qabsoo bifa adda addaatiin sadarkaa adda addaa gulantaa adda addaatti gaggeessaa tureera. Haaluma kanaatiin waggoota 6 darban kana keessa qabxoo hadhooftuu dhaloonni haaraan akkasumas waraanni bilisummaa Oromoo jaarmiyaa sanaan hoogganamu jijjiiraa impaayera sana keessatti dhufee haa ta'uyyuuti malee jijjiiramni kun miliqee gara hin taanetti deemaa jira. Deemeeras. Haala kanaatiin afaan faajii keessumaa namoonni buleeyyiin uf jedhanii qabsoo bilisummaa Oromoo keessallee warri turanii toora tokkoffaarratti afaan faajii gama Oromoo keessatti deemu keessatti gahee guddaa kan taphachaa jiru isaanii. Yeroon har'aa yeroo uummanni keenya yoomiyyuu caalaa mirgisaatti sarbame namni inni mana hidhaa to'annoo seeraa jala jiru yerootti baafamee ajjeefamee waraabessaaf kennamu. Ilmi Oromoo hayyuu ol deemaan jiru egeree Oromiyaa murteessoo ta'an hadamsamanii guyyaa guutuu yerootti ajjeefaman. Jaarmiyoota siyaasaa uummanni Oromoo qabu keessumaa jaarmiyoonni amma akeekaa fi fedhii uummanni keenya itti deemsisu kan qabatee deemu adda bilisummaa Oromoo fi OFC'n hoogganoonni isaanii qaroomore ta'anii qabamanii akka adaraa qodaa akka mi'aatti adaraa kennamanii mana to'annoo seeraan ala jiru. Mootummaa seeraan ala ta'etu kan heerrii fi seerri biyyattii hin laannetu haala kana gaggeessaa jira. Garuu kan nama gaddisiisu Oromiyaa keessatti kanaaf meeshaa ta'e kan tajaajilu jiru poolisii Oromiyaa ta'uu isaati. So burjaajaa inni jiru Oromoon abbaa biyyummaa mirga qabsoo isaatiin argachuuf deemu dura dhaabbachuuf gara biyyi isaa durii siistemii dargiitii ol Haayile Sillaasee abjuu warra mul'ata warra ekiraatiin Abiyyi Ahmed gaggeessu sun uummata keenya nyaataa jira. Lubbuu ola deemaa keenya fixaa jira. Haa ta'u kanuma immoo luuca'anii qabsoo isaanii fuula duratti deemsisuu dura namoonni faayidaadhaan bitaman Oromootumti keessaallee har'a gama tokkoon dhaabbatanii akka burjaajessaa jiru jechuudha. Kanaaf garamitti akkamitti jiru garba keessa nama bishaan daaku ta'ee jira. Inni seeraan ala biyya bulchus impaayera sana keessa haalli deemsi siyaasaa jirus baay'ee kanatti jettu kan har'atti yaadduuf kan boru ta'u adda ta'ee mul'ataa jira jechuu barbaade gabaabsee mara. Tole guddaa galatoomaa Dr. Dhugaasaa yaada bal'aa nuu kennitanii galatoomaa jira. Mee ittaan sun gaaffii achi keessaa utuu hin bahin haala amma biyyi Itoophiyaa jedhamu kana keessatti murni lama wal qoodee jiru kana keessatti murni TPLF fi murna biyya Itoophiyaa bulcha jedhee jiru kana mootummaa yeroo isaa fudhate kana wajjin lolli geggeeffamaa jira. Lola geggeeffamu kana irratti haalli lolli kun ittiin geggeeffamu mootummaa Itoophiyaa lola kana xumurreera jedhee odeessaa jira. Jara kana ariineerra biyya keessaa baasaa jira jedha. Haalli kun yeroo amma deemaa jiru kanatti biyyattii kana tasgabbeessuu hin danda'a. Lolli kun immoo xumuramuu hin danda'a jettanii yaadduu Dr. Dhugaasaa? Dubaraan kaa walumaa galatti guyyaa egaa impaayera sana keessatti namni aangootti dhufee deeggarsa otoo beekinis haa ta'u otoo hubattiin afaan hunda gammachiisu iddoo hunda deemanii kijibaan haasaa kijibaan haasaa dhugummaa hin qabne naannoo deemee hundatti waltajjii deemerratti akkaataa nama waltajjiirra jiru sanaatiin haasa'uudhaan dhageettii guddaa argate
deeggarsa guddaa argachuudhaan namni gara aangootti dhufan akka Koloneel Abiy Ahmed hin jiru. So akkuma kana ta'e garuu aangoo isaatti bahee booda haalli lafarratti ta'e garuu takka tasgabbaa'ee hin jiru. Lola isaa amma waggoota inni dhufee aangootti qabateeti asitti tasgabbiin biyyattii sana keessatti ta'ee hin beeku, ta'aas hin jiru, ta'uufis hin deemu. Haalli waraanaa murna lama jettee gabaabsee murni TPLF waggaa 27 fi sirna fakkeessii federaalawaa fakkeessuudhaan aangoo siyaasaa fi aangoo dinagdee dantaa namoota siyaasa sana keessa warra hirmaannaa qaban uummata bal'aa yoo ta'an ta'in dabballoota kaadirootaa fi miseensa dhaabasaaf qofa kan faayidaa ture waggaa 27 oliif kan adeemsisaa ture. Jijjiirama dhufeen garuu akkaataan isaan hin eegnee fi yaanneen aangoo irraa bu'anii suni gaabbii keessa isaan gashe. So aangoo sanatti deebi'uu fi har'a bifa isaan wabii federaalawaa biyya federaalittii sanaa wabiin isaan akka ta'etti of mul'isuu barbaadu. Garuu dhugaan jiru akka inni ilaalutti lamaanuu aangoo isa gadhiise sanatti karaa itti deebi'u sababoota uumachuudha. Inni amma biyya seeraan ala biyya bushaa jirus maqaa fi federaala haa jedhu malee abjuu yookaan mul'ata ekeroota ekeraa Haayile Sillaasee ekeraa Minilikiitiin mul'ata warra du'aatiin biyya sana garan taanetti oofaa jira. Innis jarri kun aangoo isaaf baay'ee sodaachisoo waan ta'eef sababa seeran kabachiisa jedhuutiin isaan suni nuti mirga waa'ee federaalaa biyyattii impaayera sanaaf nudha wabiin federaalaa jechuudhaan aangoof jecha lola walirratti banamedha. Lolli kun hin eegalame malee hin xumuramuu hin danda'u. Tarii warri TPLF bakka qabani, magaala qabani, bulchiinsa qaban irraa dhabama amma gadhiisanii jiru. Bakka isaanii gadhiisanii riphee lolaatti gad buusanii jiru. Muuxannoo qabu, cichoomina qabu. Kan asirratti dinqisiifattu Oromoonni qabsoo bilisummaa Oromoo keessa turanii har'a garaa bitamanii maallaqaan bitamanii isaan iddoo biraa dhaabbatanii warri Tigiroota cichoominaa fi akeekaaf kaayyoo qabaniif garuu jireenya kamiyyuu keessaa filmaata ofirraatti dhuunfaa fudhatanii bosona seenanii ammallee akeeka isaaniif dhaabbachuun isaanii garaagarummaa qabsaa'onni abbaa garaan Oromoo fi qabsaa'onni uummata Tigraay aangoofis haa ta'u mul'ata qabaniif dhaabbii qabaniif cichoomina isaan qaban garaagarummaa kana argisiisa. So waraanni kun hin eegale malee hin xumuramne. Biyyi kun erganii aangootti dhufe tasgabbaa'ee hin beeku. Ittuu baay'inni namaa kan du'e, kan godaane, lolli tasa dhaabbatee hin beeku. Golee Oromiyaa keessatti gaaf tokko nagaa argatee hin beeku. Manni hidhaa isa dur mootummaan EPDRF hidhaa ture caalaa akka qodaa itti Oromoon hidhamaadha jira. Hayyuun isaa mana hidhaatti jira. Ajjeefamaatti jira. Ola deemaan isaa keessa boru qaroo hooggana ta'uu kan danda'a. Biyyittiif jijjiirama fiduu warra danda'an hadamsanii mana hidhaatti ajjeesuudhaan kanatu deemaa jira. Kanaaf tasgabbii argatees hin beeku, argachuufis hin deemu. Lolli kunis hin eegale malee hin xumuramne waan yeroo gabaabaatti xumuramus natti hin fakkaatu. Tole, galatoomaa gaaffii bilbiltuu yerootti fayyadamuun gaafadhe Dr.Dhugaasaa. Itti aansuudhaan haala sirallee kaaftanii turtanii mootummaan kun amma amaanaa itti kennameetu yookaan ce'umsaan fuudheetu mootummaan kun paartileen siyaasaa illee biyyatti galchee paartileen siyaasaa akka isaan karaa nagaa qabsaa'aniif biyyatti galchee waliin mallatteessee akka isaan biyya keessa jiraatan godhee jira. Keessaa inni tokko adda bilisummaa Oromooti. Sulmaa Kaafaawwan biyya keessa jira. Addi bilisummaa Oromoo gaafa galee mallatteessee galee mootummaa kana wajjin karaa nagaan akka qabsaa'uudhaa fi waggaa lamaan darban yookaan waggaa sadan deeman kana keessatti addi bilisummaa Oromoo haalota jajjaboodhaan mootummaa kana wajjin waliin gallee wajjin kan inni dabarsaa ture. Kana irratti dabalee hoogganoonni akka hosin jettan hoogganoonni adda bilisummaa Oromoo hidhamanii seeraa ala hidhamanii yeroo manni murtiitti dhiyaatanii manni murtii bilisaan gadhiisu ofii nutu caalaadhaan yookaan humna qabaadhaan fuudhanii hoogganoota kana iddoo biraatti hidhanii ofii isaaniitti qabanii jiru jechuudha.
biyya sana seera akka seera lama jirutti mul'ata jechuudha. Seera tokko kan mootummaa biyya bulchuudha. Seera tokko kan warra murna paartiiti jechuudha. Haa ta'uuti achi keessaa paartileen kun karaa nagaatti galanii qabsaa'uudhaaf erga dhufanii booda mootummaan kun yeroon akka itti hacuucee jedhu amma immoo filmaata geggeessina gara fuulduraatti yeroo deemu eenyu wajjin filmaata geessuu barbaada, eenyu wajjin dimokiraasii uumuu danda'a jettanii yaaddu doktor? Fayyaadhaa ta'ee gaaffii bareedaadha. Dhuguma duraa hundi keenya hawwii jijjiiramni yeroo dhufe suni dhuguma gara sirna dimokiraasiitti deemee jijjiiramni kuni sagaleen uummataa sirna dimokiraasiidhaan furmaataa fi biyyattii sanaaf furmaataa fida ka jedhu abdii nama keessatti ture. Garuu seenaan impaayera biyyattii sanaa haala kanaatiin muuxannoo arginees hin beeknu hin qabdus. Garuu immoo hawwiin irra guddaa namoota jijjiiramni kuni gara dimokiraasiitti nama geessa ka jedhudha ture. Haala kanaatiin dhaabni keenya Bilisummaa Oromoos ija shakkiidhaan haa ilaaluyyuu malee waan kana fudhatee jaarmiyaa kana uummata Oromoo keessa hoogganni akka galu godhe. Jaarmiyaan hojiinsaa, waraannisaa, caasaan hundu duruu biyya keessa jira. Garuu muummicha Asmaraarraa hoogganni waaltaan gara biyyaatti deebi'ee jira. Akkumatu jettee galamee guyyaa simannaarraa jalqabamee Adda Bilisummaa Oromoo ija tokkoffaadhaan baduu qabaa, laaffatuu qabaa, diigamuu qabaa jedhamuudhaan dhaabarratti xiyyeeffatedha. Irra deddeebi'anii hoogganoonni keenya hayyuu dureerraa dabalatee ibsa kennaadha konnanii kennamaadha ture. Wanti mudate hunda argamaadha jira. So maaldha kuni filmaata dorgomee Adda Bilisummaa Oromoo wajjiniin yookaan naannolee biraattis jaarmeelee jiran wajjiniin PP'n bilchiginaa inni jedhan kuni dorgommiidhaan mo'uu hin danda'u. Mul'ata siyaasaa inni qabu mul'ata boodattafaa haala yeroo faana kan hin deemne akkuma dura jedhe mul'ata ekerootaatiin waan hundeeffamee fi uummata Oromoo biratti fudhatama dhabee jira. Uummata Oromoo qofaa miti impaayera sana keessa uummatoota kibbaa naannoo adda addaa keessatti dorgomee mo'uu hin danda'u. Oromiyaa duwwaa miti garuu naannooma Amaaraa biyya Itoophiyaa warra jedhanii keessattuu PP'n dorgomee mo'uu akka hin dandeenye ragaaleen jiranii karaa adda addaatiin mul'ata jechuudha. So maal gochuu qabaa? Sadarkaadhaan deemuu qaba. Humnoota filmaataan yoo deeme isa mo'uu danda'anii maal gochuutu irra jira? Sababoota adda addaa uumuudhaan filmaata achi dheeressuudhaan sababni akka carraa ta'e dhukkubni kunis dhufe innis haala aanjessee fi dhimmoota kanatti bahee hanga filmaata dura hannaanis haa ta'u humnaanis haa ta'u waan barbaachisutti deemuutti irra ture. Kanaaf humna keessaa amma jaarmiyoota isa sodaachisanii jaarmiyoota filmaataan isa mo'uu danda'an warra jedhee ilaalu tokkoffaarratti Adda Bilisummaa Oromoo waan ta'eef Adda Bilisummaa Oromoo diiguu laaffisuu irratti xiyyeeffate. Kanaaf humni nageenya biyyattii, humni tikaa biyyattii dabalatee paartiin PP bilchiginnaa kun mootummaatiin caasaan hundi maallaqaan gargaarsa biyyoota adda addaa argatee dhimma itti bahuudhaan Adda Bilisummaa Oromoo diiguu yookaan laaffisuu irratti gattaa'e. Waajjiroota goleelee Oromiyaa keessatti dhaabni sun galee gargaarsa eenyuyyuu malee Oromootumaa irratti hundaa'uudhaan waajjiroota banate cufame. Hoogganoonni keenya jaboon kan jiran mana hidhaa jiru. Qondaalonni Adda Bilisummaa Oromoo dhaloonni haaraan qabsoo kana biyya keessaa duruu gaggeessaa turan hooggana isaanii jalatti masakamanii gaafa hojiitti seenanii dhuguma filmaataan Adda Bilisummaa Oromoo mo'uu akka danda'u gaafa argan isaaniin funaanee mana hidhaatti naquu ajjeesuutti fufe jechuudha. Hoogganoonni gumii sabaa, hoogganoonni shanee gumii Adda Bilisummaa Oromoo, koree raawwachiistuu Adda Bilisummaa Oromoo warra mana hidhaa jiru. Isarrayyuu darbee dhaabuma keessatti humna tikaatiin fayyadamee kanuu iyyoo kan argitee jirtu baay'ee kan itti qaanfanne miseensonni Adda Bilisummaa Oromoo baay'een keenya hoogganoota jajjaboo jennee jireenya isaanii qabsoo kana keessatti dabarsan xala'aan inni booda kana bahe hayyuduree manatti gursiisuudhaan dursanii guyyaa lama dura xala'aa eegumsa addaa hooggana seeraan ala jijjiirisuuf
tooftaa mootummaan qareefitti dhimma ba'anii hoogganootuma keenyatu warri jennu haala akkasitti gad buusanii Oromoo boquu cabsanii namoonni biyya keessaa baay'een otoo sadarkaa akkasii buusu ta'e biyyumatti otoo hin galiin maalumaafuu galtan sadarkaa jennan irra gahan Oromoo baay'een hawa biraatiin nu eegan jechuudha. So OFCs kanuma dhaabolee lamaan jiran keessa. Isa kaaniin immoo maallaqaan bitee dhaaba isaayyuu diiggatee kan itti galees jira dhaabni Oromoo. So namoota isa dorgoman hunda hidheera fixeera. Amma kan inni jedhu ofiisaa of dorgomee dirree makulaa irratti ani immoo isa jedhuuf deemaa jira jechuudha. Yoo itti milkaa'ee warruma akka Hansaa durii OPDOP bixxillatee morkituudha jedhee maallaqaatiin seerri biyya sanaa hin jiru silaayyuu yoo isaanis dorgomtoota yoo jedhee dhiyeeffata ta'e hin beeknu garuu amma eenyunu namni isa dorgomus hin jiru ufuma isaatii dorgomee ufuma isaatii filmaata qopheessee ufuma isaa annammoo jedhee labsachuuf deemaa malee sirna dimokiraasii keessatti dhugaan jiraatee filmaanni haqaayyuu biyya sana ta'uu hin danda'u sun mirkaneesse shakkii dura qabnu iyyuu nuu mirkaneesse ifumaa of dorgomee ifumaa immoo of deema nama biraa jaarmiyaa nama biraa jiraatu hin jiru. Dr.Dhugaasaa Namee yaada bal'aa nu kennitanii haaluma yerootti hojii waan deemaa jirudha. Gaaffiin koo inni itti aanu Dr.Dhugaasaa addi bilisummaa Oromoo karaa nagaadhaan mootummaa kana wajjin mallatteessee galee yeroo mallatteessee galeetti waraana isaa haga tokko fuudhee mootummaatti kennee mootummaan kun fuudhee yookaan immoo taaddisoota inni yookaan immoo kennee gorsa kennaaf jedhee fuudhee mooraatti galchee mooraa sana keessa haga tokko summiillee nyaachisee haga tokko immoo dararaa guddaa irraan ga'ee ture. Haga kanarraan waraanni bilisummaa Oromoo warri hafan illee galuu kan turanii odeeffannoo kana dhagahuudhaan bosonatti hafanii har'a bosona keessa jiru lolaa jiru jechuudha. Lola kanarratti uummanni keenya baay'ee simataa fi waan gargaaru hundaa bira dhaabbachaa ture. Akka kana ta'uudhaan waa'ee waraana kanarratti adda bilisummaa Oromoo fi mootummaan Itoophiyaa yeroo sana waldhabbii guddaa ture. Waldhabbii guddaa sana keessatti dubbiin waraanaa kun hammaa waan ta'eef adda bilisummaa Oromoo waa'ee waraanaa waan wal nu dhabsiisaa jiruu fi waraanni kan uummataati jedhee uummata Oromootiif abbootii gadaatti kenne jechuudha. Uummata Oromoof abbootii gadaatti yeroo kennu kana adda bilisummaa Oromoo mallatteessee keessaa baheera. Kanaaf waraana bilisummaa Oromoo kana uummanni Oromoo ofitti fudhatee kunuunsuu fi tajaajiluu fi waraana isaa gochuudhaaf waggaa kana keessallee akkuma jiru Oromoon addunyaarra jiru guutummaan walitti dhufee tokko ta'ee jira jechuudha waraana isaa tinnisuuf. Sababa kana kan ta'eef waraana kana gargaarsuuf yookaan immoo tumsa waraana bilisummaa Oromoo kan jedhu yookaan immoo taaksii kan jedhu dhaabbateetu dalagaatti jira. Isin sana keessaa koree tokkodha. Waa'een tumsa waraana bilisummaa Oromoo kun yookaan taaksii foorii kun maalirra jira amma Dr.Dhugaasaa? Mudannoo waraana Oromoo dhaabni isa mudate warra ardaayitaa 300,000 dhaaba wajjin galan akkasumas immoo akkuma atu jettee araaraa abbootii gadaa koree teeknikaa tiin ta'eenis hangii ta'e waraanni bilisummaa Oromoo biyya keessaa galuudhaan isaanis mooraa leenjii sanqalleetti maaltu akka isaan mudate atuu tuttuqxee jirta summii kan nyaatanii achii kan bahanii diinaraas fa'aa ajjeefamanii kan mootummaan ajjeesee gate kan leenjii fudhatee bahe itti aanaa ajajaa waraanaa naannoo Wallagga Bahaa kan turedha. So waan hedduu keessa darbanii gabaabsee gara taask foorsiitti yeroo dhufu adda bilisummaa Oromoo dureen adda bilisummaa Oromoo baatii amajjii keessaa gara amajjii 20 ta'ee galma abbaa gadaa mootummaa wajjiniin yeroo abbootiin gadaa dholiin siiqqee hayyoonni Oromoo baay'een iddoo argamanitti uummata Oromootti waraana bilisummaa Oromoo dabarsee kenne waan guddaadha kuni. Waraanati sagantaa siyaasaa rakkina meeqa keessa adda bilisummaa Oromoo bahee leenjisee qaree fuudhee uummata Oromoo kennu jechuun adda bilisummaa Oromoo akeekni isaa fi kaayyoon inni dhaabbatee waan uummatichaa ta'u kan argisiisu keessaa tokko isa kana ture. Yeroonni abbootii gadaa fi haadholii siiqqee akkasumas uummata Oromootti waraana kana kennanii nutis ilmaan Oromoo biyya alaa jirru akka qaama hawaasa Oromoo biyya keessaatti dhimmi waraana kanaa hunda keenya ilaallata ture.
Sanarratti xiyyeeffachuudhaan waraanni akeeka manaa baanee fi hangi galma ga'utti mootummaa kana ija shakkiidhaan araaras gara malee dabarsee waan jiruuf gama keenyaan nuti qabsootti fufnedhaan yeroo isaan murteeffatanii waraanni kun otoo nuti jirru beeluudhaanis harka laattu akeekaaf kaayyoo isaa qabatee waan jiruuf beelaan garuu harka laachuu hin qabu. Qabsoos itti finiinsuuf itti fufuu qaba jedhanii egaa murteeffatanii waan dandeenyu gochuu qabna jechuudhaan bifa adda addaatiin karaa adda addaa Oromoonni wal ijaaranii waraana kana deeggaruu jalqaban jechuudha. Haaluma kana keessa sadarkaa Noorweey, Iskaandineeviyaatti jalqabaa fi naannoo guraandhala 2029 maallaqa hanga ta'etti qabanii waraanaan geessisuu jalqabne itti fufiinsaan biyyoota adda addaa irratti warra ijaaraman waan jiranii fi hojii kana waaltessuuf waraana kanas jireessuu duwwaa miti gara tarkaanfitti akka isaan darban gochuuf Koreen walumaa gala Global Woboo Support Task Force yookaan humna deeggarsa woboo idila addunyaa kan jedhu naannoo waxabajjii 2019 eegallee bifa addunyaatti jechuudha. Egaa yeroo adda addaatti dameeleen adda addaa biyyoota adda addaatti ijaaramanii jiru. Awurooppaa keessaa fakkeenyaaf Noorweey dameen tokko jira, Siwiidin dameen tokko jira, Jarman dameen hin jira, fuula duratti bal'inaan ijaaramuuf deemu Denmaark dameen tokko jira, UK keessa humni xiqqaan jalqabamee jira. Bifa Ameerikaa keessa akkasuma gara dameela yookaan chaapterii 30 keessa seenee jira jechuudha. Amma tumsi kun jechuudha. Global Woboo Task Forcein humnoota Oromoo hunda maaliif waraanni bilisummaa Oromoo kan Oromooti jedheedha adda bilisummaa dhaabnis. So kanaaf Oromoo hunda irratti hirmaachisnee waraana keenya jireessuu irraa darbinee gara dura dhaabbatee waraana Impaayera Itoophiyaa lolee waggaa 2 oliif injifannoolee adda addaa argisiisuudhaan uummata Oromoo haamleetti horee abdii fi egereen Oromiyaa fi egereen qabsoo bilisummaa Oromoo har'a waraana bilisummaa Oromoo bira jiraachuurra mirkaneessee jirra jechuudha. Kuni jabina taask foorsiin waraana keenya bira dhaabbachuudhaan waraanni keenyi dhiyeessiidhaan beela'ee harka laachuu akka inni hin taane irra dabarsine immoo lolee diina dura dhaabbatee injifannoo adda addaa galmeessaa jira. Kuni jabina Oromoonni biyya alaa waraanni kun hankooti jedhanii awwaannaa isaan godhanii fi dhiyoo kanatti seenaa waggaa 2 dubbachuullee baanne amma yeroo kanatti fulbaana irraa jalqabnee ajajoonni waraana bilisummaa Oromoo Global Task Force'itti koree olaanaatti dirqama nutti kennanii innis waraana bilisummaa Oromoo kaayyoo fi akeeka qabu sana of jireessuu irraa haleellaatti darbee jira. Isuma sana immoo humna ittisa Oromiyaa piroojeektii waraana bilisummaa humna ittisa Oromiyaatti jijjiiruu ka jedhu akkaataa itti deemamuu qabu dira nutti kennee waan sana raawwachuuf hanga guyyaa woboo kanatti akeeka isaan nutti kennan karoora piroojeektii isaan nutti kennan irratti gochuuf tattaaffii jabaa gochaa jirra. Oromoonni golee biyya alaa Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa, Awurooppaa keessa jiranii akka gaariin dirmachaadha jiru. Sadarkaa Noorweeyitti dhibbantaa dirqama nutti kenname keessa dameen Noorweey parsantii 75 ammaatti geessiseeti jira. Akkasuma dameeleen hundu chaapteroonni jiran hundu kana tattaaffii gochaadha jiru. So hojii guddaatu waraana keenya bira dhaabbachaa jira jechuudha. Waraanni keenya immoo yeroo kamiyyuu caalaa waraanni adda bilisummaa Oromoo yookaan Oromoon akka Oromootti waraana baay'inaan, jabinaan, cichoominaan kaayyoof akeekaaf kan lolu kan akkasii baay'inaanis yoo ta'e haayinaanis amma kana horateen beeku abdii guddaatu jira. Abdiin Oromoon qabus jaarmiyoonni jiran akkuma jiranitti ta'anii waraana bilisummaa Oromoo irra haallamma jiru. Kana keessatti immoo amma guyyaa waraana bilisummaa Oromoo amajji tokko dhiyaachaa jira. Dameeleen haala barbaachisuuf haala isaanii anje'eef yeroo kamiyyuu caalaa waggaa 41ffaa guyyaa waraana bilisummaa Oromoo akka kabajaniif Global Task Force saganteessee haala kanaatiin waraana keenya bira dhaabbachaa jirra. Waraana keenya bira dhaabbachuuf Oromoonni carraa kanaallee waamicha nu goonu iddoo jiranii haala jiraniin dameelee jiranii biratti akka ijaaramanii yoon ijaarameen immoo ijaaramanii waliin waraana keenya bira akka dhaabbannu wal malee akka hin qabne Oromoon qaama biraa akka hin qabu
of malee hin qabnu waan ta'e wal bira dhaabbachuun dirqama keenya akka ta'e asuma waamicha dabarsa. Uummanni Tigraay amma kana mootummaa Impaayera Itoophiyaa kan inni dhaabbatee hidhatee humna waan qabaateef dhageettii biyya alaa miidiyaa adda addaa irratti kan inni argate kana waraanni keenya uummanni Oromoo lolaa waggaa lamaa oliif otoo lolaa jirru uummanni Oromoo hanga uummata Tigree caalaa ol buqqa'ee otoo jiru uummanni Oromoo hamma uummanni Tigraay keessa du'aa jiru caalaa otoo du'aa jiru akkaataa itti nuti ukkaamsanneef miidiyaan nu ukkaamsaa jiru kanas madaala sana jijjiiruu irratti waraanni bilisummaa Oromoo isa furtuudha. Madaala kana jijjiirree akeeka qabsoo bilisummaa Oromoo galmaa'uuf Oromoon ilaalcha siyaasaa ilaalcha adda addaa qabnu dhiisnee furmaanni nuti qabnu har'a hawwaman waloof kan nuti qabnu waraana bilisummaa Oromooti. So adaraa nan jedhu waraana keessan bira dhaabbattanii akeeka galma qabsoo bilisummaa Oromoo akka galma geessan task forcein waamicha Oromoota hundaaf dhiyeessaa gabaabsee kanuma jechuun barbaada. Tole galatoomaa Dr. Dhugaasaa Namee dhugaatti haala bareedaadha yookaan immoo gaaffiin isin gaafadheef deebii naa kennitanii dhugaatti argaa jirra waa'een taaksiboorii fi yookaan tumsi gargaarsa waboo jedhamu amma dhaabbatee hojiirra jiru kun haalaan deemaa jira. Waboonis immoo haalaan hojii isaatti fufee Oromiyaalee gola garaagaraa keessatti haleellaa akka eeggeessaa jirus hubachaa jirra dhagaa jirra guddaa galatoomaa. Hordoftoota keenyaa kun walabummaa News Networkidha sagantaa marii keenyaati ammas sagantaa marii keenyatti humnaa Dr. Dhugaasaa Namee waliin Dr. Dhugaasaa mee gaaffii ittaanu isin gaafadha gaaffiin ittaanu mootummaan Itoophiyaa amma jiru kun ega Tigraayin lolee Tigraayin cabsee as deebise yookaan immoo haalli nama odeessaa jiru miidiyaa odeessaa jiru filmaata geggeessina waan jedhu qaba filmaata geggeessuu kana eenyu waliin geggeessa dhaaboliyyoo dhaaboliin mormitootaa hogganoota hidhee jira eenyu waliin akka geggeessudha Dr. Dhugaasaa akka yaadaatti. Silallee dubbadheen ture bari dhaabni amma jiru kun abbaasaa yaadii keessaa bahimaa waan ta'eef waan haaraa miti wal jalatti barataniiru. Yeroo kana duras parsantii 99 moone jechaa turanii. So kanaaf amma kan isa dorgomus hin jiru naannoo Tigraayitti haala kana mudateera Oromiyaa dhaaboleen jaboon jiranii hoogganni jaarmiyaan mana hidhaatti jiru waajiroonni cufamaniiti jiru guutummaa guutuutti dhaabni isa dorgomus hin jiru naannoo Amaaraatti kan akkasiin iddoo kaanitti immoo kan isa wajjin hin deeman bixxillataadha jira so ofii isaa dorgomee ofii isaa moo'eera waan fakkeessiif yoo filmaanni gaggeeffama jedhame malee already filmaata inni moo'ee jira. Yoo jedheera haasaasaa keessatti Abiyyi yeroo tokko yookaan yaada jalatti guddannee akkaataatti waan hannaasoo ta'e waan biraasoo ta'e beekna jedhee waan ifatti dubbateeru waan ta'eef amma inni aangoo sana nama tokkotti dabarsee laachuuf mul'ata sin qabu akeekasi filmaannis ta'ee wanti dhufu waan hin qabneef uumaa dorgomeef uumaa moo'a. Kanaaf immoo haala anjessee jira. Waa hunda xumurateetu jira. So deebi'ee Impaayera Itoophiyaa ishee durii Itoophiyaa miyyee Itoophiyaa ishee jedhan. Yeqannoo waa jedhame immoo Itoophiyaa ishee durii Itoophiyaa kabajamtu ishee durii Itoophiyaa ishee durii anaaf ati beeknu Itoophiyaa ishee rakkinaa Itoophiyaa ishee gadadamtu beelaan beekamtu malee guddina Itoophiyaa anaaf ati beeknu tokkollee hin jiru. Abiyyi mul'atan ittiin argee Itoophiyaa durii kabaja ishee argeen beeku namni waggaa 7 irraa qabee nugusa 7ffaa taata jedhe filmaata akkamiin irraa eegna. Oromoon kan beeku qabu namni waggaa 7ffaarraa qabdee nugusa 7ffaa taata jedhamee itti himame dimokiraatawaa ta'ee filmaatatiin aangoo dabarsa jedhamee irraa eeguun kijibadha. Namni yoo labsatee jira moo'ee jira filmaannis anuma gaggeessu fakkeessiif gaggeessuu danda'a ifuma isaa dorgomaanis isaa. Galatooma gaaffii kana waan amma sooshaal miidiyaa fi miidiyaa sana irra deemaa jiru kan gaafadhe. Ittaansuudhaan mee gaaffii tokko isin gaafachuu barbaada. Gaaffii ani isin gaafadhu kun Oromiyaa keessatti uummanni keenya hidhamaa jira, du'aa jira, ajjeefamaa jira. Ajjeefamee immoo bakkeetti gatamaa jira. Keessumaayyuu mana hidhaatii fuudhameetu bakkeetti gatamee ajjeefamee bakkeetti gatama. Kuni haalli inni mul'isu kun maaliif mootummaan kun mootummaa dimokiraataa fi mootummaa biyya bulchu jedhee hamma labsetti maaliif uummata kana akka itti dararuu danda'e? Inni lammaffaa immoo sababa kanarraa kan ka'uudhaa fi addi bilisummaa Oromoo qaama mormitu biyya kanaati. Addi bilisummaa Oromoo haalli amma deemaa jiru kun sirrii miti. Uummanni keenya bahee galaa hin jiru.
kan uummata kan nama ajajuun hin beekamu kan nama hidhutu hin beekamu. Kanaafiyyuu Oromiyaa keessatti mootummaan ce'umsaa dhaabbachuu qaba. Mootummaa ce'umsaa dhaabbachuu qaba. Inni jedhe labse kanarratti immoo addunyaan irratti guutummaatti fudhatama godhatee labsamaa ture. Haalli mootummaan ce'umsaa adda bilisummaa Oromoo labse kun akkamitti jira akkamitti hubattu isin amma? Dura qaroo egeree Oromiyaa murteessoo kan ta'an dhaloota haaraa akkasumas hayyuu jaarmiyoota jiranii dhaabamsiisuun akeeka isaa waan ta'eef kan inni kanarratti xiyyeeffate Oromoota hooggansa dhabsiisuuf Oromoon filmaata yaada biraa mo'ataa kan biraa akka inni qabaanne gochuufidha irratti xiyyeeffatee ajjeesaa jira. Kan inni ajjeesaa jiru adda bilisummaa Oromoo, hayyuun Oromoo, ola deemaan Oromoo mul'ata siyaasaa hansaa isaa mul'ata ekeraatiin deemamu sana waan irratti didee fi dirqiidhaan fudhachiisuuf isa kaan ajjeesee waraabessaan nyaatamaa jira. Akka seenaa Oromoo keessatti yakki sanyii duguuggaa yookaan akka namaatti gidiraa fi yakki nurratti waa yaadu akka nama ammaa kanaa hin jiru. Nama meeqatu mataa duwwaatu argame, harka duwwaatu argame. Waraabessaan nyaatamta bara. Kabajaanuu duutee kabajaan awwaalamuunuu kabaja. Reeffi kee sirnaan awwaalamuunuu kabaja. Yoo jiraayyuu dhabde. Reeffi namaallee reeffi Oromollee kabajan arganne impaayera sana keessatti. Yeroo Abiy namni Oromoodha jedhamee biyya sana bulcha jedhamu keessatti nama meeqatu waraabessaan nyaatame. Jimmatti, Bahatti, Gidduu Galatti. Iddoo Oromiyaa, golee Oromiyaa keessatti waraabessaan iddootti nyaatamne jiru dhalli Oromoo ajjeefame reeffi isaallee. So haalli kana godhuufi aangoo isaa tulchachuuf waan inni hin goone hin jiru jechuudha. Kanaafidha. Inni waa'ee adda bilisummaa Oromoo ilaalchisee inni tu'ee adda bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti OFC'nis akka jaarmiyaatti waliin mormitoota jaboo ta'anii egeree Oromiyaatiif aanjessuuf murteessoo ta'anii warra jiranidha. Haala kana keessatti mootummaan kun isaaniin baay'ee sodaateeti jira jechuudha. Kanaaf isaan dhabamsiisuu, isaan laaffisuu, humna isaanii dadhabsiisuuf baay'ee irratti hojjete. Dhumarratti maal ta'e adda bilisummaa Oromoo jaarmiyaan haala biyyattii raafama impaayera biyya sanaa heera biyya sanaa cabsuudhaan mootummichi yeroo itti fufuuf deemu furmaata lafa kaa'e adda bilisummaa Oromoo akka jaarmiyaatti. Innis yeroo darbamee furmaanni lafa kaa'ames fudhatamu yeroo dhabamuu adda bilisummaa Oromoo Oromoof maaltu baasa? Yeroo amma karraa jiru maal isa jedhu mootummaa ce'umsaa akka Oromootti naannoo Oromiyaa irratti utubannaa. Haalli kun immoo jaarmiyaa siyaasaa Oromoota civic organizations dhaabbilee adda addaa Oromoon qaban biyya alaa kana hayyoonni jiran biyya alaa ijaaramanii jiran hundi yaadichi yaada sirrii yaada furmaataa Oromoof Oromoo mana hidhaatti gidiramaa jiruuf Oromoon nageenya dhabee inni daldalatus inni jiraatus waan hunda kana bu'uuratti deebisuuf yaada sirriidha jechuudhaan deeggarsa guddaa argatee itti hojjetamaadha jira. Biyya alaatii waan danda'ameen karaa danda'ameen waan gaafatamneen isaan gargaara akka Oromoo tokkootti biyya keessaa dhaloonni waan kana dirqama itti fudhatee koreen adda addaa utubamee itti hojjetamaadha jira. Sadarkaa biyya alaattis koreen itti utubamee hojjetamaadha jira. Sadarkaa dhaataan hardhuma ta'ee har'a ta'ullee baate mul'atichi sirriidha. Deemsichi sirriidha. Sana mirkaneessuuf dhugoomsuu irratti immoo hirmaannaa Oromoota hundaa barbaada. Kana keessatti hunduu gahee isaa bahaa akka jirudha. Garuu inni itti milkaa'ama jennee adeemsa akkasiin deemamaa jira jechuun barbaade. Dr.Dhugaasaa guddaa galatooma. Hordoftoota keenya walabummaa News Network sagantaa marii keenyaati. Mariin keenya Dr.Dhugaasaa Namee waliin gaggeessaa jirra. Dr.Dhugaasaa egaa anamma yeroonis nu daangessaa jira. Gaaffii koos gara xumuraatti ga'een jira. Mee yoo ergaa qabaattan yookaan dhaamsa qabaattan yoo jiraate uummata Oromootiifis qeerroodhaafis uummata Oromoo baqattoota addunyaa irra jiran hundumaafis dhaamsa yoo qabaattan carraa daqiiqaa tokkoon isiniif kenna. Fayyee qabu gabaabduudha. Oromoon biyya alaa jirrus biyya keessaa jirrus wal malee hin qabnu. Qabsoon uummanni Oromoo gaggeessu ofirratti hirkataadha. Garaagarummaa biyya alaa warra jirru garaagarummaa ilaalcha siyaasaa isa jedhamullee hin jiru amma. Ilaalcha siyaasaan adda addummaan jedhamus hin jiru gara tokkotti dhufeeti jira. Haalli biyya keessaa wanti deemaa jirutu jira. So wal qabannee qofa qofaa deemurra. Inni aktivistii ta'es, inni hayyuu ta'es, inni hawaasa bifa adda addaan amantii keessaan iddoo hundaan jirru garagara deemurra walitti dhufnee humna jabaa taanee yaada jabaa tokko afaan faajjii adda addaa keessaa of ittisnee titaa kan ta'e yaada talmaan ga'u keessatti
gahee keenya hunduu haa baanu walii obsaa isa durii darbe sana yaadannee waan sana quba walitti qabuu dhiisne ilaalle waan Oromoo akka Oromootti nutti deemaa jiru sabboonummaa Oromootti dhufaa jiru qabsoo bilisummaa Oromoo gara dabarsuudhaan Oromiyaa ishee jirtu yesuuf margisuuf yookaan balleessuuf Empire Itoophiyaa assimilation policy Itoophiyummaa ishee durii sana deebisuuf warra leellistoonni Abashaa har'a akkanatti nu arrabsan akkaataa isaaniitti nuun jedhan aggaammiin kun garamitti akka deemu sanyii duguuggaa hamaa nutti dhufuuf deemu yoo dursine hin qophaa'in booda wayyoo jechuun gatii hin qabu waan ta'eef walitti dhufamee yaada tokkoon humna tokko ta'anii jabaatanii qabsoo biyya uummata Oromoo gara fuulduraatti deemsisuun guyyaan fuuldura keenyatti deemu kun amajji tokko guyyaa waraana bilisummaa Oromooti. Yeroo itti irbuu fi haaromsatanii waraana ofii bira dhaabbatanii waan qabaniin yaadaan qabeenyaan waraana isaanii tumsanii waraanni kun gara waraana dhaabbata fuuldura mootummaa dhaabbatee lolee qabsoo kanas yeroo isaatti gabaabsine injifannoon akka inni xumuratuuf hanqabnuun hamma humna keenya bira dhaabbannu akka woboo sappoortii giruupii taask foorsii bakka bu'ee waamicha Oromoota hundaaf godhaa naannoo jirutti ijaaramnee walitti dhufnee waraana keenya biraan dhaabbannu carraa kana warri wanaa laattanii warri walabummaa miidiyaanis networkii hedduu galatooma yeroo biraatiin akka itti deebinu jarjartii keessadha yeroo biraatiin akka gaariitti itti deebinu abdiin hin qaba fayyaanaa ta'e. Tole Dr.Dhugaasaa Namee dhugaatti yeroo keessan aarsaa gootanii yaada bal'aa akkasiitii fi hubannoo akkasii nuu kennuu keessanii guddaa galatoomaan isiniin jedha. Yeroo keessan aarsaa gootanii akka yeroo gabaabaa kana keessatti na wajjiniin gaaffiif deebii gootanii guddaan isin galateeffadha. Yaada biraatiin immoo fuula duratti walitti dhufnee kan caalaa waliin mari'achuuf jedhee jira galatoomaan isiniin jedha. Nagaatayya. Yaa hordoftoota keenya kun walabummaa niwus niitoorkiidha. Sagantaan marii keenyaa irraa Dr.Dhugaasaa Namee waliin goone kanumaan xumurannaa fayyaa ta'aa galatoomaa. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waggoota dheeraadhaaf karaa miidiyaa hawaasaa Sagalee uummataa ta'aa kan ture. yeroo ammaa ol guddachuudhaan qabsoo bilisummaa Oromoof walabummaa Oromiyaa akka galma ga'uuf kaka'iinsaa fi dammaqiinsa horachuu irratti hojjeta. Karaa toora saatalaayitii Oromiyaa fi addunyaa mararra dambali'uuf qophii isaa xumurachaa jira. Walabummaa News Network. Qabiyyeewwan kanneen akka oduu, gaaffiif deebii, sagantaalee marii, aadaa, seenaa goototaa fi sagantaalee adda addaa barsiisaaf bashannansiisan of harkaa qaba. Walabummaa News Network. Miidiyaa walabaa loogii irraa bilisa ta'e jijjiiramaa hawaasaa itti fufiinsa qabu dagaagsuuf miidiyaa hundaa'e. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Walabummaa News Network. Waa na na.